Kufaatiin Ameerikaa fi Israa'el ifatti ba'ee jira. Isaan Isfaan Naataanzii fi Fordoo rukunnee jechuun boombii doolaara miiliyoonaan lakkaa'amu yeroo dhukaasan iddoowwan sun garuu duwwaa turan. Iraan diinee ishee waraqaa irratti osoo hin taane teeknooloojii fi haxxummaadhaan mo'attee jirti. Ameerikaan Iraaniin niwukilara irraa fageessineerra jechuun yeroo dhiichistu, Iraan ammoo lafa jalatti maashinoota IR6 jedhaman 200 qofa fayyadamuun yuuraaniyeemii 160 sana guyyoota 10 qofa keessatti gara sadarkaa boombii niwukilaraatti guddifachuuf carraa fi yeroo guutuu argattee jirti. Iraan akkamitti onnee niwukilaraa ishee haleellaa Ameerikaa jalaa oolchite bal'ina isaa qabannee jirra. Hulaan Hormuz inni dhiigni dinagdee addunyaa keessa yaa'u har'a madaallii waraanaa fi siyaasa addunyaa guutummaatti garagalchee jira. Erga waraanni guraandhala dhumaa eegaleen bishaan Hormuz diinaaf abidda yeroo ta'u, har'a garuu seenaa haaraa fi adda ta'e tokkotu ijaan argame. Halkan dooniiwwan fe'umsaa gurguddoon kanneen dhaabbata Chaayinaa jala jiran Hulaa Hormuz nagaan qaxxaamuraa jiru. Iraan gooftummaa Ameerikaa kuffisuun michuu ishee guddisaa jirti. Bal'ina isaa ni dhageessu. Gaazexaan Washington Post fi maddeen Raashiyaa akka saaxilanitti Pentaagoon karoora iccitii cimaa qabu kan weerara lafoo daangeffamee jedhamu minjaalarra keessee jirti. Kaayyoon weerara kanaa guutummaan Iraan qabachuu miti. Garuu Iraan duula kana qolachuuf humna jabaa qopheessitee jirti. Humna kana bal'inaan ni madaalla. Teheraan ijaa fi onnee waraanaa qilleensa Ameerikaa Raadaarii barrisuu yookaan Xiyyaara AWACS E3 seentirii irratti bakka karoobsitee jirti. Tarkaanfiin kun lola Xiyyaaraa qofa osoo hin taane ija diinaa Jaamsuu isaa seena qabeessadha. Iccitii Raadaarii haleelamee kana yoo gara xumuraatti nu faana turtan ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyyaam ashama harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromia 24 News'dha. Kanneen chaanala YouTube keenya haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatina. Gara xumuraa qophii keenyaatti turtii gaarii. Addunyaan waraanaa yeroo baay'ee waan ijaan mul'atu irratti hirkatti. Garuu dhugaan mo'ichaa fi kufaatii kan murtaa'u waan lafa jala dhokatee hojjetamuuni. Ameerikaa fi Israa'el yeroo Iraan irratti boombii roobsan wiirtuuwwan niwukilaraa Naataanzii fi Fordoo daaraa godhan Iraaniin guutummaatti laamsheessineerra sagantaa niwukilaraa ishee dhabamsiifneerra jedhanii of tuulummaan addunyaatti lallaban. Garuu qorannoon haaraanii fi dhugaan saatalaayitii irraa dhufe sammuu Pentaagoonii fi Tel Aviivin guutummaatti raasee jira. Iraan osoo diinni hin dhufin guyyoota muraasa dura onneen niwukilaraa ishee suuta jettee iddoo diinni hin eegnetti dhoksitee jirti. Iccitii kanaam gadi fageenyaan haa xiinxallu. Gaazexaan beekamaa Faransaay Le Monde fi qorattoonni Ameerikaa Bulletin of the Atomic Scientist suuraalee saatalaayitii qulqullina olaanaa qabu tokko kan haleellaa dura kaafamee qoratanii jiru. Suuraan kun ulaam holqa lafa jalaa wiirtuu niwukilaraa Isfaan duratti wanta ajaa'ibaa tokko saaxilee jira. Konkolaataan fe'umsaa guddaan dheerinni isaa meetira 13 saanduqoota iccitii 18 feetee afaan holqichaa dhaabbatee mul'ata. Duuba isaan ammoo kiraaniin keelloon saanduqoota kana buusuuf qophaa'ee jira. Saanduqoonni kunniin saanduqa idilee miti. Akka ogeeyyiin niwukilaraa jedhanitti isaan kun qodaa addaa yuuraaniyeemii heksaflooriidii yookaan yuuraaniyeemii qulqullaa'aa ittiin geejjibsiifamanidha. Ulfinaa fi baay'ina saanduqoota kanaa yeroo herregan konkolaataan sun yuuraaniyeemii 160 qulqullaa'aa kiloogiraama 534 yookaan 120 kan qulqullaa'aa kiloogiraama 1618 baachuu danda'a. Wanti nama naasisu dhaabbanni enerjii atoomikaa idil addunyaa waraana duraa Iraan yuuraaniyeemii 160 qulqullaa'aa kiloogiraama 440 akka qabdu gabaasee ture. Herregni kun wal simatee jira. Iraan kuufama niwukilaraa ishee isa hunda caalaa sodaachisaa fi qaaliitii guutummaatti konkolaataa kanaan fuutee gara holqa Isfaanitti guurteetti jechuudha. Iraan akkamitti kana gochuu dandeesse? Tarsiimoon Teheraan ija diinaa Jaamsuu ture. Bara 2022 irraa eegaltee Iraan kaameraawwan dhaabbataan nisaa atoomikaa idil addunyaa warra wiirtuuwwan Naataanzii fi Fordoo keessa jiran hundaa cuftee waggootaf addunyaan Iraan keessaa maaltu akka deemaa jiru akka hin beekne taasiste. Iraan yeroo kanaaf fayyadamuun dhoksaatti yuuraaniyeemii ishee guddifatte. Yeroo waraanni dhiyaatu ammoo basaasota isheetti fayyadamte. Ameerikaan Naataanzii fi Fordoo rukutuuf deemti oduu jedhu waan argatteef atattamaan qabeenya ishee kana gara Isfaan iddoo gaarreen ciccimoo jalatti ijaarametti dhoksitee jirti.
Kufaatiin Ameerikaa fi Israa'el asirratti fatfatti ba'ee jira. Isaan Natanzeefim fordoo rukunnee jedhanii boombii doolaara miiliyoonaan lakkaa'amu yeroo dhukaasan iddoowwan sun duwwaa turan. Iraan diina ishee waraqaa irratti osoo hin taane teeknooloojii fi haxxummaadhaan mo'attee jirti. Ameerikaan Iraaniin niwukilara irraa fageessineerra jechuun yeroo dhiichistu, Iraan ammoo Isfaan lafa jalaatti maashinoota IR6 jedhaman 200 qofa fayyadamuun yuuraaniyeemii 160 sanam guyyoota 10 qofa keessatti gara 190 yookaan sadarkaa boombii niwukilaraatti guddifachuuf carraa fi yeroo guutuu argattee jirti. Har'a waraanni kun ji'oota erga darbee boodayyuu dhaabbanni annisaa atoomikaa idil addunyaa fi Ameerikaan yuuraaniyeemii Iraan inni dhugaan eessa akka jiru hin beekan. Isfaan keessatti maaltu hojjetamaa akka jiru homtuu hin beekum. Iraan holqa dhagaa jala teessee boombii keessan roobsaa, nuti garuu iccitii keenya lafa jalaan fiixaan baafanna jechuun addunyaatti koflaa jirti. Hulaan Hormuz inni dhiigni dinagdee addunyaa keessa yaa'u har'a madaallii waraanaa fi siyaasa addunyaa guutummaatti garagalchee jira. Osoo Ameerikaan samii fi galaana to'anneerra jechuun ololaa of tuulummaa ooftu, Iraan ammoo furtuu galaanichaa harka isheetti qabattee diina ishee manuma isaanii keessatti dhiphisaa jirti. Erga waraanni guraandhala dhumaa eegalee bishaan Hormuz diinaaf ibidda yeroo ta'u, har'a garuu seenaaraa fi adda ta'e tokkotu ijaan argame. Halkan wixataa darbee dooniiwwan fe'umsaa gurguddoon sadii kanneen dhaabbata Chaayinaa COSCO jedhamu jala jiran Hulaa Hormuz nagaan qaxxaamuran. Dooniiwwan akka CSCLM Indian Ocean fi CSMCLM Arctic Ocean jedhaman kunniin halkan walakkeessaa sodaa tokko malee bishaanichaa tarsaasanii gara Maaleeziyaa fi Chaayinaatti qajeelanii jiru. Tarkaanfiin kun tasaam kan uumame miti. Iraan addunyaatti ergaa cimaa dabarsitee jirti. Hulaan kun diinaaf cufaadhaam garuu michoota keenya warra baam Chaayinaa fi Raashiyaatiif guutummaatti banaadhaam. Kun cabaa dippiloomaasii fi waraanaa isa guddichaati. Iraan birmadummaa bishaanichaa of harkatti galchuun eenyu akka darbuu fi eenyu akka ibiddaan gubatu ofii isheetii murteessaa jirti. Wanti caalaatti addunyaa ajaa'ibsiisee fi kufaatii Ameerikaa saaxilee garuu asaa fi jilbeeffannaa pireezidaantii Doonaald Tiraampiti. Gaazexaan beekamaa Wall Street Journal iccitii masaraa White House dhoosee jira. Tiraamp inni kanaan dura Hulaa Hormuz humnaan bannaa Iraaniin daaraa goona jechuun dhaadataa ture sun har'a qondaaltota isaatti Hulaan Hormuz cufaa ta'e yoo hafeeyyuu waraana Iraan kana xumuruuf qophiidha jechuun abdii kutachuu isaa ibsee jira. Iraan dooniiwwan bobaa 20 dabalataan warraam Eeshiyaa deeman akka darban yeroo eeyyamtu Tiraamp qaanii isaa dhoksuuf jecha kun kabaja Iraan anaaf qabdudha mallattoo nagaati jedhee of gowwomse. Garuu dhugaan lafarra jiru Tiraamp bobaa kana gara Awurooppaa fi Eeshiyaa deema malee gara Ameerikaan dhufu waan feetee haa ta'u jechuun waraana kana keessatti dadhabuu isaa fi harka Iraan jalatti kufuu isaa amanuu isaati. Xiinxaltoonni waraanaa fi dinagdee warra dhiyaa dhugaa addaa kana liqimsanii jiru. New York Times akka gabaasetti Iraan bobaa addunyaa to'achuun ishee bal'inaan ulaa galaana Hormuz samaayilii 21 qofa ta'e kanarratti guutummaa guutuu ta'uu ishee mirkaneessa. Ameerikaan waraanii ni dhaabbata jechuun yoo lallabdees dinagdeen addunyaa garuu qarqara dho'insaa irra jira. Mee lakkoofsa sodaachisaa kana haa ilaallu. Yeroo idilee guyyaatti dooniiwwan 120 ulaa kana qaxxaamura. Har'a garuu dooniiwwan 3,000 ol akkuma qurxummii kiyyoo galeetti bishaan banaa irratti ugguramanii dhaabbatanii jiru. Torban darbe keessatti doonii 28 qofatu ulaa kana darbee, isaanis warra Iraan eeyyamteef qofa. Guyyaa guyyaan dooniiwwan bobaa yeroo dhaabbatan dhiibbaan dinagdee addunyaa irratti uumamu samii tuqaa jira. Walumaa galatti Iraan waraana qawwee qofa osoo hin taane waraana doolaaraa fi ujummoo bobaa guutummaatti mo'attee jirti. Ameerikaan doonii waraana ishee galaana Arabaatti toltus Iraan furtuu dinagdee addunyaa harka isheetti qabattee Tiraamp nagaa kadhadhu yookaan dinagdee keetiin gubadhu jechuun minjaala irratti hudhaa jirti. Washington FM Tel Aviv keessatti tuttuqiin haaraam kan saatii xumuraa keekuu dhagaamaa jira. Waraanni qilleensaa fi misaayilaa Iraan jilbeeffachiisuu waan dadhabeef Ameerikaan tarkaanfii isa dhumaa fi isa hunda caalaa sodaachisaa ta'e tokko gara dirree lolaatti fiduuf qophiidhumaa xumurtee jirti. Gaazexaan Washington Post fi madda Raashiyaa akka saaxilanitti Pentaagoon karoora iccitii cimaa qabu kan weerara lafoo daangeffame jedhamu minjaala irra keessee jirti. Kaayyoon weerara kana guutummaa Iraan qabachuu miti. Tarsiimoon Tiraamp iddoowwan murteessoo qabachuun Iraan morma uduudha. Xiyyeeffannoon isaanii ni duraa odola kaarjii ishee dhiigni bobaa Iraan 90 keessa darbudha. Lammaffaan ammoo qarqara galaana Hulaa Hormuz to'achuun Israa'eloota doonii rukutan dhabamsiisuudha. Kana galmaan ga'uuf Ameerikaan loltoota galaana
3,500 ol xiyyaarota ammayyaawaa V-22 Osprey fi xiyyaarota fe'umsaa C-70 fayyadamuun lafa Iraan irratti harcaasuuf qophooftee jirti. Garuu yeroo Ameerikaan Iraanin lafarratti kiyyeessinaa jechuun abjootuun Iraan ammoo awwaalaa isinitti awwaalamtan qopheessiniirra jechuun koflaa jirti. Afayyaani paarlaamaa Iraan Muhammad Baaqir Qaalabaaf Tiraampiin qaanessuun akka jedha. Inni harka tokkoon kottaanii mari'anna jedha. Harka kaaniin ammoo weerara lafoo qopheessaa jira. Garuu waan tokko hin beekan. Uummanni keenya loltoonni Ameerikaa lafa keenya yoom tuqu jechuun quba isaanii furtuurra kaanii eegaa jiru. Yoo dhufan birmadummaa keenyaaf aarsaa isaan goona. Iraan lafa ishee diinaaf ja'annama gochuuf karoora waraanaa ittisaa dachaa 8 jedhamu diriirsitee jirti. Mee ijaarsa kiyyoo kanaam xiinxallu. Tokkoffaan dambalii duraa yookaan humna addaati. Qarqara galaanaa fi odoloota irraa humnoota addaa eegdota warraaqsaa fi raayyaa ittisa biyyaatu eegam. Isaan kun yeroo loltoonni Ameerikaa xiyyaaraan bu'ee galan qilleensuma irratti daara gochuuf qophaa'anii jiru. Lammaffaan dambalii lammaffaa yookaan gootota qaxalee birgeedota 25, 35, 45, 55 fi 23 warra koomaandoo ta'anii fi haala ulfaataa keessatti loluu danda'antu qophaa'ee jira. Sadaffaan dambalii sadaffaa yookaan muuxannoo Siiriyaa. Loltoota waraanaa Siiriyaa keessatti waggoota 8f lola magaalaa keessatti qaramanii fi du'a hin sodaannetu qophaa'ee jira. Afuraffaan dambalii dhumaa uummata hidhatee yookaan baasii jedha. Uummata miiliyoonaan lakkaa'amu kan hidhatee daangaa eeguutu qophaa'ee eegaa jira. Tooftaan Iraan meeshaa waraanaatiinis baay'ee xaxamaadha. Ameerikaan dandeettii halkan loluu isheetti boonti. Iraan garuu iddoowwan Ameerikaan ittiin buutu jedhamtee hundaa boombiiwwan ayyuudhaan uwwistee jirti. Xiyyaaronni fe'umsaa Ameerikaa C-70 fi Osprey yeroo gadi jiran sirna ittisaa qilleensaa socho'aa Koordaad Siriim isa bara 2019 diroonii Ameerikaa kuffisee fi misaa'ila gatiitti irraa dhukaafamu miisaaqiitiin samiirraa harcaafamu. Wanti hunda caalaa Ameerikaa jaamsu garuu waraanaa elektirooniksii Iraaniiti. Iraan yeroo loltoonni Ameerikaa gadi bu'an sirna GPS fi qunnamtii saatalaayitii guutummaatti jaamsiti. Loltoonni Ameerikaa warri teeknooloojii amanan dhoqqee Iraan keessatti ija jaamanii qunnamtii dhabanii walwallaalu. Iddoo kana keessatti dhibbaan lakkaa'aman mootorsaayikilii fi makiinaa xixiqqoo irraa ta'anii misaayila almaas yookaan buufaan fayyadamuun loltoota Ameerikaa warra bitaatti galee sanaan akka hantuutaatti adamsu. Tarsiimoon Iraan inni guddaan muzaayik yookaan muzaayik difeensidha. Kana jechuun yoo Ameerikaan buufata xiyyaaraa yookaan riqicha tokko qabattellee uummanni baasichi naannoo sana jiru kan karaa fi gamoo hunda beekuu matattamaan isaan marsee nyaata. Iraan dirree banaa irratti xiyyaara Ameerikaa wajjin loltu. Loltoota Ameerikaa gara gaarreenii fi magaalotaatti harkisee teeknooloojii isaanii gatii dhabsiisee lafa keessatti isaan awwaalti. Walumaa galatti Tiraamp kaarjii qabadheen Iraaniin jilbeenfachiisa jedhee yeroo abjootu. Iraan ammoo kottaa dacheentuun awwaala gootota sobaatti jechuun afaan banatti eegaa jirti. Raashiyaan iyyuu waraanni kun dinagdee addunyaa fi siyaasaa bara baraaf jijjiiraa jechuun akeekkachiisee jirti. Waraanni kun amma qawwee qilleensarraa gara dhiigaa fi dhoqqee lafaatti ce'uuf jira. Ameerikaan dachii Iraan sarbuuf dhiyaatee jirti. Iraan ammoo lafuma sanarratti isaan liqimsuuf qophii xumurtee jirti. Addunyaan amma sa'aatii xumuraa kanaan hafuura qabattee eegaa jirti. Teeraan ijaa fi onnee waraanaa qilleensaa Ameerikaa raadarii barreessuu yookaan xiyyaara AWACS E3 seentirii irratti bakka karoobsitee jirti. Tarkaanfiin kun lola xiyyaaraa qofa osoo hin taane ija diinaa jaamsuun isaa seena qabeessadha. Mee Kufaatiin E3 seentirii kanaan gadi fageenyaan haa ilaallu. Xiyyaarri kun xiyyaara idilee miti. Inni wiirtuu ajajaa fi to'annoo samiirraati. Raadarii guddaa dugda isaarra jiruun fageenya kiiloomeetira 375 olii sakattee Diroonii misaayilaa fi xiyyaara diinaa adda baasa. Ogeessi waraanaa Koloneel Joon Vinaabel akka jedhutti xiyyaara kana dhabuun Ameerikaan ba'a giddu galeessaa keessatti ijaa fi gurra ishee dhabdee jechuudhaan jira. Ajajni waraanaa ni cita. Xiyyaaronni lolaa odeeffannoo dhabanii qullaafu. Heezaar Peeniin paayileetiin F-16 duraanii dhugaa kana cimsitee jirti. Kun rakkoo baay'ee sodaachisaadha. Xiyyaarri kun utubaa waraanaa qilleensaa keenyaati. Waraanni kun erga guraandhala 28 eegalee Ameerikaan awwaala teeknooloojii keessaa seentee jirti. Iraan guyyoota 30 darban keessatti qofa dirooniiwwan basaasaa Ameerikaa MQ-9 Reaper 12 samiirraa harcaastee jirti. Iddoowwan akka Qaxar Al-Hudeydii fi Joordaan keessatti raadariiwwan adda balatee meeshaalee doolaara miiliyoona 800 baasan daaraa gootee jirti. Wanti caalaatti peentaagoniin qaanessu garuu dhukaasa dogoggoraa uumamedha. Bitootessa tokko xiyyaarri Kuweetii F-18
dogoggoraan xiyyaarota Ameerikaa F-15E Strike Eagle 3 rukutee kuffisee Iraan gama isheetiin F-35 fi F-50 rukutuu yoo himtellee Ameerikaan nuti xiyyaara tokkollee diinaaf hin kennine jechuun altee jirti. Gama meeshaa waraanaatiin Ameerikaan dhiphinaamaa keessa galtee jirti. Washington Post akka saaxileetiin Ameerikaa fi Israa'el misaayilota qaalii Tomahawk 850 ol dhukaasanii jiru. Buufamni misaayilaa kanaa naannichatti sadarkaa sodaachisaarraa ga'ee jira. Misaayilli tokko $2 miliyoona baasa. Ameerikaan droonii Iraan rakkasatee kuffisuuf meeshaa ishee qaalii fixachaa jirti. Pentaagoon kasaaraa kana bakka buusuuf baajeta dabalataa $2 biliyoona 200 gaafachuuf dirqamee jira. Walumaa galatti waraanni kun aarsaa guddaa gaafachaa jira. Ameerikaan loltoota 13 dhabdee 200 ol yeroo madaan Iraan keessatti namoonni 1,900 ol wareegamanii kanneen 18,000 ol ammoo miidhamanii jiru. Garuu Iraan hoggansa ishee haram Ayatollah Mujtabaa Khamenei jalatti madaa ishee hidhattee teeknooloojii Ameerikaa jaamsitee of tuulummaa warra dhiyaa guutummaatti jilbeenfachiisaa jirti. Simbirroonni seentirii yeroo gubattu ija Ameerikaa jaamee Iraan samii fi lafa ishee abbummaan eeggachaa jirti. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaannee asuma irratti goolabna. Kanneen chaanalaa YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduu hin dagatinaa. Haga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.